sababni hiyyummaa Afrikaa maali? Dura dursoo Afrikaan ni hiyyoomte moo? Hiyyummaan isii ilmaan isiitiin itti dhalate moo? Harka birootu summii hiyyummaa kana biyya Afrikaa kana keessatti facaase. San dura hiyyummaan dhuguma Afrikaa jirti yoo jenne waan shakkii tokko hin qabne qorannoon addunyaatii fi warri isii keessa jiraatullee badhaadhan keessaa akka addunyaatti beekamu. Garuu jireenya warqiin isii keessaa osoo haramu jiruu dhoqqee jiraatu. Guyyaa har'aa qabxii jabaa tokko waliin ilaalla. Qabxiin keenya guyyaa har'aa dhugaa hadhaawaa tokko walitti himuudha. Addunyaan ardiin tun biyyoota ardiiwwan torba qabdi. Keessattis gara gadiitti gubbaa irraanillee torba qabdi. Bakki dhalli namaa irra jiraatu ardiilee torban keessaa ardii jaha. Jahan keessaa takka Afrikaadha. Guyyaa har'aa waa'ee biyya teenya ardu samraa jedhamuun beekamtu addunyaa biratti waa'ee Afrikaa tanarraa haasa'uuf. Biyyoota 56 qabdi yeroo ammaa. Biyyoota qarqara galaana guddaa qabaachuudhaan addunyaa keessattis sadarkaa qabdu keessaayi. Qabxiin dubbachuu deemnu guyyaa har'aa Afrikaan maaliif hiyyoomte? Sababni hiyyummaa Afrikaa maali? Dura dursoo Afrikaan ni hiyyoomte moo ni saamamte? Hiyyummaan isii ilmaan isiitiin itti dhalate moo harka birootu summii hiyyummaa kana biyya Afrikaa kana keessatti facaase? San dura hiyyummaan dhuguma Afrikaa jirti yoo jenne waan shakkii tokko hin qabne qorannoon addunyaatii fi warri isii keessa jiraatullee beeku. Addunyaa keessaa ardiiwwan jahan qabeenya qaban addunyaa tanarra jiran keessaa irra gadi aanaan hiyyummaadhaaf gadadoo fi waraanaan illee sadarkaa tokko farratti kan argamu ardii Afrikaati. Hiyyummaa Afrikaa sababoota isaa osoo ittiin seeniin dura mee Afrikaan akka waliigalaatti qabeenya hagam gahu qabdi? Qabeenyi isii qabeenya akkuma isin beektan qabeenya uumamaatii fi ka guyyaa keessa hojjetanii addunyaa dhiyeessantu jira. San dura qabeenya uumama irratti Afrikaan addunyaa keessa gara jalaa jirti jenne. Fakkeenyaaf waan gabaabaa guyyarraa argaa ooltan fakkeenya isinii haa kaasu. Akka biyya keenya Itoophiyaa yoo fudhanne Itoophiyaan ilma namaa miliyoona 100 fi miliyoona 25 irraa haga 30 qorannoon kan himu isii keessa jiraatu jechuudha. Ummata miliyoona 130 konkolaataa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Konkolaataan geejjibni socho'u haga ammaatti qorannoon bara 2025tti mirkaneesse konkolaataa miliyoona 1 fi tuqaa 3 qofa. Ummata miliyoona 100 konkolaataa miliyoona 130 konkolaataa miliyoona takkaa fi 300 yoo hirte namni tokkochi konkolaataa tokko nama 100 olii yaabbatu jechuudha. Biyya ambaatti fakkeenya Ameerikaa biyyoota guddatan yoo ilaalte ilma namaa miilaan deemu yoo ispoortiif ta'e malee yookiin qaama isaa jabeessuuf fayyaa isaatiif ta'e malee sababa hanqina konkolaataatiif gabbahee hin deemu. Akka fakkeenyaatti biyya ollaa keenya Saa'ud Arabiyaa yoo fudhanne namni Saa'ud Arabiyaa keessa jiraatu miliyoona 40 irraa 45 jedha qorannoon. Konkolaataan bara 2025 Saa'ud Arabiyaa keessatti argamu konkolaataa miliyoona 14 fi tuqaawii miliyoona gara 15 jechuudha. Biyya san qubattoota biyya saniitiif gahaadha jechuudha. Biyyoonni addunyaarraa ardiiwwan addunyaa tana keessa jiran keessaa miilaan lafarra yaa'uudhaan miilaan deemuudhaan sadarkaa tokko irratti argamu lammiiwwan biyya Afrikaa keessa jiraatanidha. Keessaa Itoophiyaan sadarkaa 2 irratti argamti. Kun mallattoo hiyyummaa zaahira badhee mul'aturraayi. Gara fakkeenya dhimma fayyaatii wal qabatu dhaabbilee fayyaatii yoo ilaalle hospitaalli xiqqaan waa'ee dhaabbilee fayyaa xixiqqarraa qabee kiliinikarraa qabee haga hospitaala gurguddaatti dhibamtootaa fi baay'ina ummata Afrikaa keessa jiraatuun wal madaaluufuu waan dubbatanii afaanitti namaa toluu miti jedhama. Gara hiyyummaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf Koongoo biyya Koongoo yoo fudhanne ummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 akka baankiin idil addunyaa galmeessitti guyyaa isaanii doolaara 2.15 oola. Ummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 jechuudha. Sababni isaa
waraanaa fi hiyyummaa bara dheeraa isirra turerraayi. Kongoon waraana waggaa 30 oliif isirra tureen caccabdee burkutooftee har'a lammiin isiin qabdu parsantaan 60 guyyatti doolaara 2.15 jidduu kanaan jiraata jechuun hiyyummarraa gara beelaatitti sadarkaa gadi aanarra jira jechuun. Kallattii diinagdeetiin oomishtummaatiin kan ilma namaa jiraachisuuf bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatu konkolaataa qofa osoo hin taane waan akka daandii tolchuu, mana barumsa gahaa, hospitaalota dhimma fayyaatiin wal qabatan irratti Afrikaan addunyaarraa gara dhumaa jirti. Teknooloojiidhaanis intarneeta fayyadamuudhaan akkasuma teknooloojii haarawaa AI amma dhufe kanaan gara duubaarratti argamti. Meeshootiin dulloomaan kabar irraa dhume gara Afrikaatti gatama akka nama meeshaa mana keessa fayyadamee balfa yookiin qoshaashaatti gadi haru Afrikaatti gadi harama ture. Hagar'aatti kana keessa jirti. Hiyyummaa Afrikaa keessa waan jirtaniif, waan keessa jiraattaniif, waan argitaniif qorannoo addunyaa isin himuun hin barbaachisu. Isin mataa keessaan ni beektu. Gara qabxii lammaffaatti yoo tarkaanfanne qabeenya addunyaatti qabdu qabeenya uumamaa haa ilaallu. Afrikaan ardiilee addunyaa qabeenya uumamaatiin akka addunyaatti tokkoffaadha. Kan eenyullee mamuu mormuu fi shakkullee hin danda'u. Qorannoolee addunyaati. Fakkeenya dhimma waa'ee qonna lafaa haa ilaallu. Qonni addunyaan tun hirkattummaadhaan sadarkaa wantoota addunyaan tun ittiin jiraattu keessaa qonna. Akka qorannoon akeekutti lafti qonnaaf ta'u hektaara biiliyoona 1.5 addunyaa irratti argama. Kana keessa lafti qonnaa Afrikaa keessa jiru parsantaan 60 ka addunyaa guuturraa parsantaan 60 Afrikaa keessatti argama. Biyya lafa qonnaa gahaa fi dachaa lammii baay'ina as keessa jiraatu gahu caalu qabaataa garuu qamadii fi garbuu bituudhaan waan nyaatan alarraa gara Afrikaatti galchuudhaan waggaatti doolaar Ameerikaa biliyoona 35 alatti dhangalaafti jedhama. Qabeenya uumamaa rabbiin isii badhaase keessa gara albuudaa wantoonni silaa addunyaan tun 90 keessattuu oomisha konkolaataatiif oomisha mobaayilaa addunyaan tun guutuun harkaa qabduun wantoonni albuuda jedhamu kan mobaayilii irraa hojjetamu baatiriin konkolaataa irraa hojjetamu harki 90 Afrikaa keessatti argama. Fakkeenyaaf Kongoon qofti pilaatiniyeemii baatiriin irraa hojjetamu parsantaan 60 isitti argama. Waa'ee gara albuudaa fakkeenya warqii dhangaa jedhamu fakkeenya almaazii warqiiwwan adda addaa Aljeeriyaa biyyoota akka Naayijeeriyaa Jazaa'ir afaan Arabiitti kan jennu jechuun Aljeeriyaa Maaliin biyyoonni akka Kongoo warqii fi wantoota reef dubbanne pilaatiniyeemii qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa keessaa parsantaan 60 akka addunyaatti biyyoota maqaa dhahe kana keessatti argama. Warqiidhaan kan yookiin Afrikaan kibbaa biyyoota warqiidhaan badhaadhan keessaa akka addunyaatti beekamu. Garuu jireenya warqii dhisii keessaa osoo haramu jiruu dhoqqee jiraatu. Jiruu dhalli namaa hin jiraanne jiraatu. Fakkeenyaaf qabeenya gara humna namaatitti yoo ceene qabeenya addunyaa kanaa meeshaa albuuda lafaa qotan qofaa miti. Oomisha oomishanii gurguranii galiin isaa mallaqaan namaa deebi'u qofaa miti. Meeshaan diinagdee guddichi ilma namaati. Warqii kan baasu nama malee warqiin nama hin baasu. Kanaaf ilmi namaa warqii caala. Albuudni takkaa ilma namaa barbaadee hin beeku. Ilma namaatu albuuda barbaadee baasa. Qabeenyi guddicha addunyaa kanaa dhala namaati. Qabeenya kana qabaatuudhaan addunyaarraa Afrikaan sadarkaa ol aanarra jirti. Ilmi namaa Afrikaa keessa jiru biiliyoona 1.4. Kana keessaa parsantaan 60 dargaggoota umriin isaanii waggaa 25 fi 25 gadiiti. Qabeenyi parsantaa 60 osoo gara investimentii fi hojiiwwan daldalaa, hojiiwwan oomishtummaatti bobbaafame akkuma isin hundi keessan beektan Chaayinaan ilma namaa akka kophaa biyya tokkootti qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa ol aanarra jirti. Biiliyoona 1.3 haga 1.4 qabdi ilma namaa Chaayinaan.
ilma namaa isii keessa jiraatu hunda gara hojiitti waan bobbaafteef har'a ardii nuti jiraannu tana keessa qabeenyaan Ameerikatti tan aantu kokkee Ameerikaa qabdee har'a kallattii waraanaatiin siyaasaatiin wantoota silaa teknoolojii jedhamu Ameerikaa huutee harkaa qabdu Chaayinaadha. Ilma namaa baay'ina sadiitti fayyadamteeti. Afrikaan humna namaa qabaachuudhaanis sadarkaa hagana gahu qabdi. Qabeenya Afrikaan uumamaan qabdu albuudotarraa humna namaa irraa fakkeenyaaf akka reef dubbannetti lafa qonnaa bal'aa akka qabdu Afrikaadha jenne. Wantoota silaa qabeenya osoo itti fayyadamanii gara qabeenyaatti jijjiirame hiyyummaa Afrikaa irraa kaasu keessaa Afrikaan qabdu keessaa tokko laggeeni. Lagni guddichi Afrikaa keessa jiru tokko laga Kongooti. Addunyaa keessaa baay'ina bishaanii qabaachuun laga Amaazonitti aanu Kongoo keessarraa bahee biyyoota Afrikaa hedduu keessa garba Atlaantikitti dhangala'a. Bishaan kun gadi fageenyi isaa iddoo gariitti meetira 220 gadi fagaata jedhama. Baay'ina bishaan laga kana keessa jirurraa garba Atlaantikitti ho'ita dhangala'u bishaan kun kiiloomeetirii hedduu dhandhama sooqidda bishaan baharaa jijjiiree gara jireenya ilma namaatiif ta'utti jijjiiree jedhama baay'ina garba Atlaantikitti ho'ita bu'u. Bishaan Kongoo keessa dhangala'u. Bishaan kun osoo gara humna ifaa elektirikaatti jijjiirame Afrikaa guutuu harka sadi keessa harki tokko Afrikaa guutuu mana Afrikaa keessa jiraatu ilma namaa biliyoona 1.4 jiraatu kana hunda isaa golaa fagicha isaa ibsa jedhama. Garuu harki guddaan lammiin Afrikaa keessa jiraatu dukkana keessa jiraata hagarraa ibiddaa fi aararraa achi siquu hin dandeenye. Akkuma biyya keenyarraa qabdanii beektanitti jechuudha. Bosonni somba Afrikaa jedhamu bosona Kongoo ka jedhamu bosona guddicha ardiin tun qabdu keessaa bosona Amaazonitti aanee bosona naannoo bosona daggala roobaa ka dhoqqee fi hafuurri isaa urgaa'u ka sagalee mukaatii fi bineensota gurra keetiin dhageettu. Somba Afrikaa kan dhikkisu jechuun beekamu Kongoo keessatti argama. Naannoo bishaan kun hundi osoo gara diinagdee fi oomishtummaatti jijjiirame Afrikaa beelaa fi dukkana keessaa baasa jedhama. Qabeenya kan hunda osoo qabdu Afrikaa maaltu hiyyoomse? Kuni qabxii gara sadaffaa nu ceesisa. Afrikaan qabeenya hagana gahu osoo qabdu maaliif hiyyummaa guddaa kana baadhatte? Afrikaan badhaasa rabbiin uumamaan lafa ishee badhaase jalaa fi gubbaan bal'inaan osoo qabdu maaliif sanduuqa sadaqaa addunyaa taati? Har'a saaxinii sadaqaa jedhamuun yookiin sanduuqa deeggarsaa jedhamuun beekamte addunyaa biratti. Ni hiyyoomte moo irratti hojjetame hiyyoomfamte Afrikaan? Wantoota Afrikaa hiyyoomsan keessaa tokkoffaan qorannoon addunyaatii fi hundi keessanillee beektan koloneeffannaadha. Biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa biyyi haleellaan kaballaan dhiitichi koloneeffannaa hin dhaqqabin biyya lama qofa. San keessaa biyya teenya Itoophiyaadha. Itoophiyaanis waggoota 3 hanga 4tti jidduu kanatti koloneeffatamtee turte garuu cabsite ofirraa baafte. Koloniin Afrikaa haguuge kun wayita dhufee biyya tokko qabatu. Kolonii Ingilaand biyyoota gara hedduu of jalatti cabse. Kolonii Faransaay ka Ingiliiz waggoota 100 lakkaa'amu Afrikaa irra gattaa'e biyyi tokko wayita dhufee ardii tokko koloneeffatu biyya san ijaaruufi miti. Summi isaa achitti gatuufi biyya san koloneeffatuuf jalqaboonni ati gochuu qabdu ummata afaan tokko haasawu ummata aadaa fi duudhaa tokko qabu bakka lamatti murtee walitti garagalchuu qabda. San malee umriin keessin dheeratu. Waraana keessoo umtee ufumaa biyyi dur garaa tokko ilmaan biyya tokko akka jarri daaraa wal godhan goote humna isaanii cabsuu qabda. Jalqaba koloniin dhufee biyya tokko qubachuuf wantoota kana gochuu qaba. San booda ilmaan biyya sanii akka jarri barumsa bu'aa qabu hin baranne gochuudhaan barumsa ijarraa haqu. Barumsa zulmii fi cunqursaa guddicha duudarra fe'ame kana akka jarri ofirratti argan hin goone
barumsa qafoo ka keessa isaa duwwaa barmeela barsiisu koloneeffannaan barumsi sirna akka hin baratamne godha. Lammiin biyya sanii bakka lamatti akka adda fottooqee adda citee wal lolu godha. Hadiida baaburaa baasanii biyyoota addunyaa hedduu wal qunnamsiisu. Siistama xayyaaraa baasanii biyyoota addunyaatti wal qunnamsiisa koloniin. Biyya san guddisuuf osoo hin ta'in albuudaa fi qabeenya biyya sun qabdu fe'ee dabarsuufi. Akka fakkeenyaatti koloniin biyyoota addunyaa cabsuu keessatti biyyoota Afrikaa cabsuu keessatti lammiiwwan duwidi cite keessaa tokko Suudaan seenaa keessatti Suudaanii yoo fudhanne Somaaliyaa yoo fudhanne akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Koloneeffannaan yoo ka'ellee summiin isaa dhiiga ummata sanii keessaan ba'u. Ummanni bakka lama cabee wal lolaa ture yoo koloniin irraa ka'ellee dafee araaramee foon tokko ta'ee deebi'uuf waggoota dheeraatti fudhata. Sababa kolonii hayyuu biyyaa baqata. Beekaa biyyi qabduttu biyyarraa deema. Waan kolonii san yoo hiqee baluu dide ni ajjeefama. Ilmaan biyya koloneeffattee santu dhufee cirriiqatee aanan dhugaa. Abbaan lammiin biyya sanii horii ta'ee biyya san keessatti gabra namaa ta'ee waardiyyaa balbala eeguu ta'ee hafa. South Afrikaan laffaatii fi dadhabbii gooticha addunyaa kanaa Maandeellaan biyya saniif jedhee waggaa 28 biyya san keessatti cabe. Achi bahee hamma ta'e irraa haqeen har'allee koloniin sun guututti nafa South Afrikaa keessaa bahuu dadhabde. Namni biyya South Afrikaa dhaqe magaalaa Johannesburg bakka naannoo ummanni adii qubatu jira. Gurraachi yoo keessa bahe shuguxiidhaan mataan dhahamee ajjeefama hagar'aatti. Koloniin ka'ullee summiin kolonii biyya san keessaa hin bahu. Magaalaa Cape Town xarafa South Afrikaa daangaa yoo gadi buutu biyya ummanni naannoo ummanni adiin jiraatuu fi ummanni gurraachi jiraatu jira. Kun mana caraqaa beetii jedhan mana dulloomee caccabe keessa tiisisa wajjin jiraata. Gamatti yoo achi ilaalte manneen adii jannata fakkaatus magaalaa Cape Town keessa jira. Koloniin hanga gaafa jiru san qofa biyya nyaatu summi inni achi dhiisee deemu dhiiga ummata sanii keessatti hafee waggaa dheeraa biyya san rakkisa. Lammaffaa hiyyummaa Afrikaatiif qabxiin guddaan lammaffaan waraana keessooti. Akkuma qabxii duraa irratti kaafne koloniin wanti inni hambisee deemu wal dhabbii fi wal nyaatiinsa ilmaan biyyaatii bakka lamatti cabse jenne. Waraanni keessoo wantoota Afrikaa burkuteessee qabeenya ofiin barbadeessan keessa waraanni keessoo gahee ol aanaa taphateera Afrikaa hiyyoomsuu keessatti. Fakkeenya biyya badhaatuu jannata Afrikaa jedhamuun beekamtu Somaaliyaa fudhannu. Somaaliyaan bara 1990 bara 1909 irraa qabee haga bara 1969tti qabeenyaan addunyaa kan Afrikaa keessatti beekamti. Haadha Afrikaa jedhamti nama sooruudhaan arjummaadhaan beekamti. Fakkeenyaaf beela Suudii bara 1909 akka lakkoofsa Awurooppaatti Suud Arabiyaa rukute. Suudiin hiyyummaan beelaan daaraa taatee qaaxiin gogiinsi hongeen itti bu'e Suudii dhahe keessaa haga sadarkaa namni raqa nyaatee bineensa silaa shari'aan hin hayyamne nyaatee dubartiin ijoolleen dubartoonni dargaggeettiin Arabaa mahariin isii waan isiin ittiin heerumtu mahariin isii qixxaa ta'e jedhan bara 1909 keessa. Bara Suudiin akkasitti hiyyoomte namni Suudii markabaa nyaatatti fe'ee nyaachisaa ture ummata Somaaleeti. Somaaliyaan akka seenaan himutti korbeessa tokko gorra'a. Foon barbaachaa miti. Tiruu qofa keessaa fudhatee tiruu qofa barbaacha korbeessa gorra'ee tiruu san barbareen tuqatee foon san guutuu darba jedhama quufarraa. Waggoota 100 duubatti yoo deebitellee waggaa 100 Somaaleen biyya qabeenyaa turte. Bin Baatuutaan waggoota 500 dura gaafa Somaaliyaa ziyaaretti kitaaba isaa Rihilatu bin Battuuxaa ka jedhamu fuula gara 400 irratti
ummanni Somaaliyaa arjummaa fi qabeenyarraa nyaata dalaganii urgeessanii nyaata bareedaa qarqara galaana Maqdishoo taa'an jedha bishaan gubbaa. Fageenya irraa doonii keessummaa dhuftu yoo argan jalbaa xixiqqoo tan yaabbatanii fuulduratti keessummaa simatan natu dura dhaqee nyaachisaaf. Akkas jedha Bin Baatuutaan. Biyyi kun wanni inni cabeen waraana keessatti waraana waggaa 20 Somaaliyaa daaraa godhe har'a addunyaa tana keessa bittinnaa'uudhaan Afrikaa keessaa biyya feete dhayitee uummata Soomaaliyaan dhabdu. Hiyyummaadhaan beekamu. Biyyoota dhiheenyatti durummaadhaan beeynu ka amma immoo daaraa ta'an fakkeenyaa kaafnu Suudaanii ollaa teenya Rabbi irraa hadhaamsu ibidda san. Uummanni Suudaaniin nyaataa jedhamuun beekamti. Akka Afrikaatti qabeenya irraa jechuun biyya warqiitillee har'aa miti dur waggoota 160 durallee seenaan hin hima biyya warqii ta'uu. Har'a sababa waraana keessoo isiitti bakka lamatti falaxamee waraana jidduu isiitti gaggeeffameen har'a kaartaa isii qofatu addunyaarra jira malee Suudaaniin hin jirtu har'a. Guyyaa tokkochatti namni 2,000 boolli qotamee gurra'ame. Suuraa satalaayitii gubbarraa kaasu dhiigni naannoo qeeraa akka waan bakka horii itti qurra. Sa'aatii ana maasawaa jiru Suudaan keessa deemaa jirudha. Sababa waraana keessooti jechuudha. Waraanni keessoo ilmaan biyyaa kasilaa humna diinagdee fi guddina biyyaa ta'an qawwee baatanii akka isaan dirree waraanaa keessaa qallaba shugguxii fi qallaba qalawii akka isaan ta'an taasisa. Waraanni keessoo hayyoonni abbootiin qabeenya biyyarraa baqatanii biyyi sammuun biyyaa akka keessaa dhabamtu taasisa. Waraanni keessoo diinagdee waggaa 20 waggaa 50tti ijaarame guyyaa 5 keessatti akka diigamu godha. Waraanni keessoo bu'uuraalee misoomaa biyyi tun deebiftee argatuun itti jabaatu waggoota dheeraaf akka barbadaa'u taasisa. Waraana keessootiinis wantoota Afrikaa diinagdee isii nyaatee addunyaa keessaa biyyi harka nama jala qabatee kadhatu kuulii addunyaa guutuu baatu ta'e keessaa tokko waraana keessooti.